لينو VPN يقاهو شبكة بلاش فري داتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني هردفتو دقدا أوروتوب دقينا بيزنف هابايات وسنجتو بلنتيا ورين أمنتي مسلمة هردفتن بقى جيني بقى جيسان إيد المبارك سنجتنا application gara-gara free data channel sarratti isiniif dhiyeessaa ture arras free data application tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Hordoftoota tiyya kabajamoo warreen laayina gara-garaatiin hordoftan hunda keessanuu baay'ee galatoomaa isiniin jechaadha. Linkii viidiyoo kana bakka irraa argachuu dandeessan isa linkii viidiyoo kana chaanala Telegrama Gadaa Orotoob jala argachuu dandeessu. Innis Telegramni Gadaa Orotoob isa kana waan ta'eef as jala argachuu dandeessu. Irdirbeemmoo inni kun hojjetamoo hin hojjetu kan jiru YouTube kiyyarra Google nu ilaalame YouTube Gadaa Orotoob waan ta'eef aan gubbaarraan qabu kun amma hojjechaa jira. Free data namtichi kun amma tan galakeessa viidiyoo ni argitan jira. Inni kun okay duubatti deebiin isin garsiisa. Innis application sun khamakate amsen akka hojjetuuf akka hojjenne isin garsiise gara barnoota isin application is kana fakkeenyaaf yoo namatti isa kana namse isa kana ni argitan jayyaada free isaan gabbuufattanii gara gubbaatiin ammoo akkuma argaa jirtanii gudura gabbuuftan application kana bakka irraa argattan chaanala Telegrama jala argachuudhaaf garagalmoo gara kaaniin asitti yooniif barreessitan Lino VPN jettanii yooniif barreessitan lama keessaa tokko kan amantan hojjetu inni kun gosa lama qaba waan ta'eef gosa lama keessaa isa kana filattanii Linoon kan biraatti waan jiru jecha Linoon gosa lama sadii jira. Isin kana filattanii isaan irra dhootanii awwaan gabbuusu open js seenaa hogundure isin garsiisu alama waan tolcha jiru fakkaan malee isin ammoo asirra dhootanii check update jetturati yogguu dhootan check update yogguu isin godhe free data tan jettu tanarra keessanii kana ammoo serverii isaa fakkeenyaaf amma isa kana yooniif yemmuu cufne ilaalle hin dalagu free data irra keessanii kan asumarra dhiftanii as ammoo koodii isaa yookaahuu lakkoofsa asitti guutan duwwaa gara jalaatti duwwaa guutanii free zeen kanjuu hangara xumuraatti isin dhufuurra kanarra hoguu keessan inni isiniif hojjeta. Akkasuma mobaayilii 39 illee application kun asirratti hojjeta. Darbee immoo kana gara gubbaa serverii gara gubbaa immoo akkuma inni feedutti kan gubbaa kanarratti dhiiftanii amma keessa baanee amma YouTube beef hojjetuun yoo hojjetamu hin hojjetu jennee hoggulaallu maal akka jiru bilalla amma YouTubein hin hojjetu jechuudha. Deebinii amma tana isuma sanitti bannee haa ilaallu ni hojjetamu hin hojjetu kan jiru amma connect hogguu ta'e neena connect taana madura okay connect kan qatawti neena connect amma ta'utti option eegganna. Okay. Okay. Amma application kun amma connected jira akkuma ilaaltanii gartaan amma YouTubein duraan dalagu dide amma ni dalaga application kan kanneen waan kanaan hojjetan hundi isaanuutu kanneen akka Facebook keessumaahu application namoonni hedduun itti fayyadamu kan TikTok isa kana hojjetu kanjuu isuma kana nama oggulaalle arguun dandeessin jetti yaadardoftin tiyya akkasuma warreen kara kana dhuftan linkii copy linkiin irra jira kanallee gadhootanii linkii gadhootanii irra kaasuu hin dhabina isin jecha bulantiyya warreen ammoo kara kana dhuftan Gadaa Orotoob applicationota inni galakkisu viidiyoo isaa jala deemtanii ilaaltanii irraa fayyadamtanii lalle fayyaduu hin dadhabina isin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.